Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa eegalata rabbi. Duraan dursee warrootni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala kiyyaa dhufartan maqaan chaanaala kiyyaa Xayyib Tube jedhama. Subscribe gochuun akkasumas mallattoo notification tokkoof viidiyoon asirratti gadhiifaman kallattiin akka isin bira qaqqabu irraa barachaa anas akka jajjabeessitan isin afeera. Itti aansuun akkuma duraanii har'as aappii tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Faayidaan aappii keenya har'aa baakgiraawundii suuraa keenya haala baay'ee miidhagaa ta'een kan nu jijjiirudha. Maqaan aappii saniitis Faabii kan jedhamu waan ta'eef jalqaba Play Store keenya irra seenna. Sana booda Faabii jennee barreessina jechuudha. Faabii jennee erga barreessineen booda yeroo jalqaba irratti nu dhufu kana jechuudha. Isuma gadi cuqaasna. Kanaaf an download godhee jira waan ta'eef isin download kan jedhu dhufee asirratti isin gaafata. Gadi cuqaasuun download godhattanii anarraa kan eegamu openidha waan ta'eef open gochuun kallattiin keessa seena jechuudha. Erga haala kanaan bannee booda yoo kallattiin suuraa keessa galfachuu barbaadan bakka mallattoo kaameeraa sana gad tuqxu. Yoo suuraa gaalaarii irraa qabdan irratti edit gochuu barbaadan ta'e bakkuma kaameeraa sana ol geengoo xiqqatti suuraan keessa mul'atu san galchuu kaastan jechuudha. Sana booda kallattiin gaalaarii keessan irra seenuun suuraa barbaadan filattu jechuudha. Fakkeenya waan ta'eef suuraa tokko fudhachuun isin agarsiisa. Fakkeenyaaf suuruma kana fudhadhe jechuudha. Erga haala kanaan fudhattaniin booda crop gootu jechuudha. Kallattii afran gara gadii fi gara olii san tuquudhaan jechuudha. Haala kanaan irratti guddistanii kana booda crop gootu jechuudha. Barreeffama crop jettu irra tuqxanii hanga xumurutti ni eegdu jechuudha. Hanga sararri kun hanga dhumaatti deemee xumurutti ni eegdanii. Haala kanaan xumuree jira jechuudha. Kana booda baakgiraawundii barbaadan qofa itti dhiyeeffachuudha jechuudha. Kanaaf blur bakka jedhu kuni qubeelee sadan jiranu kana haala qubeeleen sadan jiranu kanaatiin mul'isa jechuudha. Inni jalqabaa ibsee mul'isa. Inni gidduu keessaa immoo xiqqoo isa sanarraa gadi taasise. Inni sadaffaan immoo haala adda ta'een gadi dukkaneessee kan isin mul'isudha. Faan bakka jettu yoo tuqxan immoo barreeffamoota akkasii irratti dhiyeessu jechuudha. Haaluma kanatti filachuudha kan barbaadan. Kun wantoota sosocho'an jechuudha. Hedduudha jechuudha. Isin erga gabbuufattanii ilaaluu dandeessanii. Wantoota hedduu qaba jechuudha. Faan laakii keessa erga seentaniin booda wantootuma akkanaa qaba jechuudha. Saanduqoota irra tuquudhaan gosa filattan irra kaa'achuu dandeessu sun jechuudha. Ol bakka jedhu kan tuqxan ofumaan isin jijjiira jechuudha. Ofumaan waan akkanaatti isin jijjiira. Ol bakkuma jettu san gad tuqaastu jechuudha. As keessa waan akkanaatu jira jechuudha. Amma beauty bakka jedhutti moota barreeffatan jechuudha. Wantoota akkanaa qaba. Amma inni baay'ee filatamaa fi baakgiraawundii barbaadan kaa'achuuf isin dandeessisu custom bakka jedhu kanadha. Custom bakka jedhu gad tuqaaftan jechuudha. Custom kan jedhu erga gad tuqaastanii booda gara harka mirgaa fi harka bitaatiin share kan jedhuu fi save kan jedhu qaba. Suuraadhaa gaditti immoo ni ilaaltu yoo ta'e barreeffama choose background jettu sana jirti bakkuma sana gad tuqaastu jechuudha. Bakka gidduu sana bakka choose background jettu sana irra gad tuqaastu. Sana booda suuraa background keessaniif ta'u filattu jechuudha. Gaalaarii keessan irra waan backgroundidhaaf isiniif mijatu qabaachuu qabdanii. Fakkeenyaaf an akka fakkeenyaatti kanuma fudhadha. Amma haala kanaan background jijjiiramee jira. Jijjiiruu oo barbaadan background isiniif hin ta'u yoo ta'e
bakkuma custom jettu sanarra geengoo afran xiqqoo jirtu sanarra gad cuqaastu ammallee deebistanii jechuudha. haala kanaan fakkeenyaaf alaabaa Itoophiyaa kaawwachuun barbaadate alaabichuma gad cuqaasa haala kanaan jechuudha. kana booda yookiin share gochuu barbaadan kallattiin namaaf dabarsuudha. Seef gootanii gara gaalarii keessanitti dabarfachuudha. Kanaaf yoo kunis isiniin taane filannoo biraa barbaadan jechuudha. Achuma walakkaa keessa gad cuqaasuun haala kanaan jechuudha. Baakgiraawundii hedduu babbareedaa ta'een jijjiirrachuu dandeessu jechuudha akka filannoo keessaniitti. Yoo barbaadan suuraaf suuraallee walirratti godhachuu dandeessanii haala kanaan jechuudha. Kana booda baakgiraawundii keessan erga filattaniin booda seef bakka jettu kana tuqxan jechuudha. Kana booda gara gaalarii keessan yoo deemtan bakka jalqabaa irratti argattu jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan asirratti dhufee seevii ta'ee jira jechuudha. haala kanaan akka itti fayyadamtanu abdiin qaba. Akkasumas warri Play Store irraa buufachuu isiniif hin mijanne ta'ee liinkii isaa YouTube channel kee jala isiniif hin kaa'a. Ammas akkuma san koomentii jalqabaa irra isiniif hin kaa'a waan ta'eef achirraa akka buufattan isinii jechuun barbaada. Waan na hordoftaniif galatoomaa. Turtii gaarii.